yoo Oromoo akkas qalamu isin Oromoo baatan isin qofti maal eddarre dirqama nu nama tokko tokkoon manatti eeguu qabna moo isin maal eddani nuti waraanni keenya hamma gahee hamma isarraa barbaachisu kaffalachaa jira maaliif isin silas gadi nuftan magaalaa keessa teessanii teessaniituma jechuudha nuti yeroo dhumne matooraan dhumne dhuma iddoo tokko teenyee yaana isin magaalaa keessa jirus nuti bulchaara itti isa kanan kabaltu isa kananiitu isa kanan xallaaftu garuu wanta akkasii gaarii Oromoof jiraata ta'e Oromoof jiraadha akka Oromootti sabaaf jiraata ta'e sabaaf jiraadhu mootummaan boraan gorraa daba bu'aa uummata Oromootu lafan tafa waan ta'eef haqa dubbadhuu jiraadhu haqa irra dhaabbadhu du'e wareegami haqa irra dhaabbadhuuti jireenyi mootummaa waasiin maaliif otuu Suudii Arabiyaadha itti ayyuutti kun jechuudha nama waggaa 2 keessa waggaa 3 keessa makiinaa bitatee mana ijaarratee maal jedhee biyyatti galuu danda'u garuu asirra idimee kee jiraata damoomni achirraa argatu waggaa 50 irra jiraadhu faayidaa tokkollee siin qabu nyaata dhugaatii kee biran darbu mana tokko gasiin ijaaru maaliif yookaan moo sabaa jedhuuti sabattoon mul'isi sabaa jedhuuti sabni si jaallatee dhugaa keetii jedhee si jaallata namni haqati dubbattu jedhee si jaallata namni dhugaa tarra dhaabbattu jedhee si jaallata Oromoon. nuti jechuudha ammallee beektaa nuti utuu birrii barbaanne qaama kana mootummaa fi miti kadhaabbanne nu biyyaaf dhaabbanne abbaan fedhe bulchuu mootummaan Abiyyi amma irra jiru yoo irraa boru adda galgala irraa ka'e nu gashunu nuti biyyaaf kadhaabanne birrii barbaanne duu ta'e akka nama tokkootti hojjannee fiduu hin dandeenya gin birrii fi dhaabbanne maaliif biyyaaf dhaabbanne birrii haganaaf jettanii hagana hojjettanii warri jedhu akka fedhe taasisu nuti gin birrii fi dhaabbanne kan dhaabbanne biyyaaf dhaabbanne hamma dirqama fayyaa qabnutti dhaggeeffadhu biyyi isin dhaabbattanii sun eenyuun irraa eegaa jirtanii faannoo isa kam eegaa jirtanii immoo yookaan maal isinumatu uummata Oromooti diina ta'e kanarra uummata Oromoo ajjeesaaru qaama keessanii waraana keessanii kanarra uummata Oromoo hidhaaru qaama keessanii waraana keessanii waraanni biraa tokko hin jiru kan Oromoo ajjeesaaru isinuma mataa keessanii qaamni biraa tokko dhufee Oromoo ajjeesaaru hin jiru kan Oromoo hidhaaru isin mataa keessanii kan mana hidhaa qabu kan Oromoo hidhaaru isin malee namni biraa hin jiru mee isin Oromoo kanaaf faayidaan keessan maalidha maqaa lafa jitee isin Oromoo jettuuti maqaa Oromootu naatina nuti diina uummata Oromooti irraa baasaa ofii maal baati miidiyaa irratti rakkanii nuti addas borus diina uummata Oromoo osoo hin taane gaachana uummata Oromooti Oromoodhaaf jennee kan du'aaru nuti Oromoodhaaf jettanii wanti isin wareegama kaffalaata Oromoo isa kamiif duutarree Oromoon du'aa jiroo akkas duun taane jechuudha nutu amma tokko taaneetiin Oromoo keenya faana deemneeti lola tokko dulleeti nyaata tokko nyaannee dhugaatii tokko dhunnee wajjin lola koota galaa isiniin jennee isiniin barbaada amma obboleeyyan keenya waraanni bilisummaa Oromoo har'a biyya isaarra jira kaleessa biyya isaarra eessatti galuudha isin faayidaa maaliif fiddanne warri galtani warri magaalaa keessa jirtan kun faayidaa maaliif fiddan jijjiirama kan fiddan uummata Oromooti uummata Oromoo miidhuu yoo ta'e malee uummata Oromoo hiisisuu yoo ta'e malee daboo itti baatanii dubartii Oromoo akkanatti qaxaqqatanii rukutuu malee har'a bar yeroo keessa kana keessa dubartoota Oromoo akkanatti rukutamaa raaban humnaan dhiirri qabee jechuudha wallaahi wabillaahi takkaa dubartiin Oromoo yeroo darbe akkana rukutamtee hin beektu ilma Oromoo akkana ajjeefamee hin beeku maaliif Oromoo ta'an gorra jira mee kan Abiyyiidha olii maal nu godha maarrotuma nutti dhufe yeroo Abiyyiitti morma muramne yeroo Abiyyiitti ajjeefamne yeroo Abiyyiitti hidhamne yeroo Abiyyiitti dubartiin keenya gudeedaman yeroo Abiyyiitti ilmaan Oromoo fudhataman amaarrotu dhufe kan kanaa olii maal nu godhame hin jiru bar wanti nu godhu kan kanaa achi gocha hin jiru bar gochi dhumatee jira kan kanaa achi amaarri waan nu godhu wayii qabu dhugaa rabbiin sitti hima poolisii shamarranii dubbadhu Saat ini suara batu pun nebra untuk jelasin bagi pada dakika murasai. Wah, beri derajat tasai. Hei, Ahmadi ni agefad. Musi himbu. Atama mata dubbi mootummaan kun nun ta'u mootummaa isa kamaa filannu barbaadda mi'aati mootummaan uummanni Oromoo kun nun ta'u isa kamaa filannu barbaadda. mootummaa nuti barbaannu mootummaa gaafii uummata Oromoo deebisee mootummaa miidhaa uummata Oromoo laalee mootummaa uummata Oromoo du'arraa eeguu barbaanne malee mootummaa maqaa Oromootiin aangoorra taa'e jennaan haati Oromoo asii ajjeefamtee mootummaan maqaa Oromootiin aangoorra jiru anirraa buunaan diina dhufee sinitti ba'a anirraa buunaan amaaraa dhufee sin bulcha amaarri sun dhufee nu bulchu maaliif waan bulche kan kanaa olii gocha kanaa olii wanti nuti hojjetu tokko hin jiru gocha kanaa olii kasaaraa kanaa olii du'aatii kanaa olii diigaa kanaa olii miidhama kanaa olii amaarri wanta fidu tokko qabu wallahi wabillahi amaarri diigaa kanaa olii wanti nuti fidu tokko jiru du'a sa ta'u ajjeechaa sa ta'u rukutamuu sa ta'u mana hidhaatii baafamanii ajjeefamuu sa ta'u amaarri kan kanaa olii waan fidu tokko qabu kana keessatti du'a margine sana keessatti du'a margine malee waa biraan jiru jijjiiramni Oromoodhaaf maqaa Oromootiin achirra taa'ee akka nu fichisiisuudhaan
Aangorraa bahee jennaan alagaatu nu ajjeesaatti sila salagummaa sitti nu ajjeesaatti kan jennu nuti dhugaa qabna jennee dhugaa fudhanna. Yeroo immoo Oromoo maqaa Oromootiin achirra taa'ee jennaan har'a Oromoon akkanatti haati Oromoo ajjeefamu, ilmi Oromoo ajjeefamu, abbaan Oromoo hidhamu. Ilma kee bosona jira jedhanii abbaa Oromoo fuudhanii mana hidhaa keessa geessanii iyyisiisan kana caala maanni? Maal aangorra taa'uun samaan nu godha? Maali achirra taa'ee maqaa Oromooti an Oromoodha achi keessa Oromoo masaraarraa qabna jedha. Maal nu godha? Oromoo irraa yoo duutiin dhaabbanne, Oromoo irraa yoo miidhamni hin dhaabbanne, Oromoo irraa yoo rakkinni hin dhaabbanne, yoo diigamsi hin dhaabbanne keessa dhiisi milishaan gandaa atillee gaara jirta. Milishaan gandaa jechuudha waan isin uummata Oromoo kanatti godhaattu. Mee dhugaadhuma Oromootiif ilaali dubbadhu ati. Hakuma Oromoo dubbadhu mee milishaa si dhiisi. Abiyyi dhiisi. Milishaadhumti ganda keessaa waan isin Oromoo irratti godhaattu. Mee ija keetti ilaali. Viidiyoo argitetti ammoo argina viidiyoo kaleessa afaan malee ganda gaddifame sana. Naannoo Baalee keessa. Viidiyoo kaleessa malee ganda dhiifame sin agarre. Jechuudha atamma mootummaan kun nuun ta'uu jette mootummaa kana kallee kafilee fide uummata Oromooti nuuf ta'a kan jedhee fidates uummata Oromooti uummata Oromootiif tajaajilaara innis jechuudha mee hayyuu Oromoo qabu keessa isa tokkodhani aangoo kanarra fidanii ka'anii hayyuu dhageeffadhu dura dimbiin fixadha naan fixadha dhageeffadhu naa deebista jechuudha hayyuu Oromoo jiru qabu keessa isa tokko jedhanii irra kaawwatanii fidaniiti. Akka nama tokkootti akka yaaddutti akka mee deeggartutti hayyuma Oromoo keessa isa kanatu nuu ta'a isa kanatu uummata Oromoo mirga uummata Oromoo guuta isa kanatu gaafii Oromoo deebisa hayyuu kana Oromoo keessa kan jettee ati akka yaada keetitti ibsitu isa kan mee nuu fidi nuti kana jenneeti irra kaawwannee Oromoo walii galleerra ati kana jedhiiti atis mee yaada nuuf kenni. Obboleessa koo nuti Oromoon asirra waa tokko jedha Ahmad asirra waa tokko jedha. Okay. Galatoome taqqaffaa nuti biyya isaan Ahmad achi dhaqee 4 kiiloo nu seene qabsoon keenya galman keenya Jawaar achi seene Marroon achi seene abbaan kiyya achi seene harmeen kiyya achi seene qabsoon keenya galman keenya qabsoon keenya akka galma ga'u Abiyyiin bulchee Minilik bulchee garaagarummaan nu dhufu wanni nuti barbaannu taqqaffaa Oromoon kabajamu lafa sarratti baatu. Tuuti nurraa dhaabbachuu, hidhaan nurraa dhaabbachuu, reebichi nurraa dhaabbachuu, gudeeddaan nurraa dhaabbachuu. Sirna kana jalatti gootota jajjabaa warra lubbuu isaanii silaa nama kuma takkaan aarsaa irraa kafallu kan akka Haacaaluu Hundeessaa kan akka Baatee Urgeessaa namoota kumaatamaan lakkaa'amu namnee jechuudha. Kan nurraa buqqee nama 100 ol ni ta'a malee achi gad ta'ullee hin danda'u. Sirna Abiyyi jalatti fi sirna Minilik jalatti garaagarummaan jiru sirna Minilik irra nuuf nagaya sababiin isaa Minilik bara san keessatti wallahi akka Abiyyi nu goone bara Abiyyi jalatti bara basmaan jecha qalamaa jirra qalamaa teessoo isin galee biyya san keessatti shiftaa kana godhee nu jettee garuu biyya alaabaan mootummaa Itoophiyaa bulchitu san jalatti biyya alaabaan san osoo qortee jira jirtu alaabaa san jalatti lammiin teenya dhumuun lammiin teenya Oromoon kutaa kamiyyuu keessatti wareegamaa aarsaa barbaachisu kafalaa hidhamaa reebamaa tumamaa sigale kana bira dabre inni tokkichi gibira jedhanii uummatarraa gibira kafaluun dirqama lammiiti sigale gibira yoo kafalan dhugaadha fakkeenyaaf daandiilee mana hakimaa waan akkas akkasiitiif jecha gibirri kafalama dhugaa kun rakkoo qabu garuu gibirri akkaataan inni itti kafalamaa jiruu fi maallaqni isaan milishaa yookaan raayyaadha jedhanii guuraa jiranu wallahi dhugaa dubbachuudhaaf hawaasa keenya akkana lafa tana keessa gannaqee oofaa jira jechuun sanuu hawaasa miskiina waan takkaallee hin qabne. Walumaa galatti nuti kan barbaannu Abiyyiin achi taa'ee Marroon bakka san nu dhaqee Jawaar achi nu dhaqee miti isin galee bilisummaan dhugaa sun Abiyyi Ahmad tokkichi bilisoomee aangoo qabatee 4 kiiloo seenee 4 kiiloo keessa fadhu nyaatee fadhu farshoo dhugee fadhu finfinnee takitti akka farshoo tolfatee osoo hawaasni faana gabuu jiranii taa'u miti kan nuti barbaannu bilisummaan dhugaa lafarra gabbu'amtee hawaasaaf akka hojjetamtu barbaannaa jechuudha. Ati akka nama tokkotti obboleessa koo faamilii keessarraa dhalatte dawwaliiti gaafadhu faamilii keetiin akkam keessa jirtan jee yoo faamilii kee lakkee nuti bilisoomnee jirra akkanaaf kana keessa jirra siin ja'anii nuti nagaan bobbaanee galaa jirra siin ja'an wallahi walumaan laallaa mee gaafadhu ati akka nama tokkotti an kanumaan ja'a ammatu itti fufi. Assalamualaikum. Hello, waalaikum assalam warahmatullahi wabarakatuh. Adja Saafiya. Jirtu? Abiyyi jira. Atoo dubartiidha maalidha maqaan kun? Maqaan kan mootummaati ka. Maal jechuudha mootummaa jechuun maali ati? Nama akkamii ta'e ofii keetti kan mootummaa biyya bulchu maqaa isaatiin moggaafatee deemtu kun?
Rakkoo qaba na bulchaa rakaasaniif. Akkamitti Na bulchaa jira bar. maqaa isaatiin deemta ati? Siyaasattiin daddaruu immoo No. Video akka Siyaasa keessan jiru an dhugaadhaaf deema malee siyaasa keessan jiru lana garuu dhugaa waan na dhibe tokko himachuuf mootummaa kana maqaa barreeffadhe akkasittuu naa gaafattanii rakkoo kiyya himachuuf sii galee maal rakkoo ati mootummaa gaafachuun moo nu gaafachuu dhufti? Maqaa koo yoo barreeffadhe naan argitanii kanaaf maqaa isaa yoo barreeffadhe maqaa isaa namni hundi waan beekuuf rakkoo kiyyas akkasitti beekee na hubachuudha sii galee. Bishaan nugi dubbadhu sagaleen kee gadi bu'aadha amma ta'e maali? Maaliif bishaan dhugaa qaraa paaworii qaba maal jechuudha? Duraa paaworii qaba. Sagalee kee ol kaasite noosi maali ati? Dubbachutti jira. Nama idimeen itti kute. Nageetu. Idimeen kee Gurra intini godhadhu ni dhageessa sirriitti dhagaa jirta. idimeen kee waggaa Silaati shaneedha waa'ee mootummaa maal gootaati mootummaa ajjeesuuf deemtu waan ta'eef. ati idimeen kee waggaa Ati mootummaa irraa maal goota maqaan mootummaa maal si fayyada teetiifuu shaneedha atiyyuu shamteeyyuu galii teetiifuu. dullatti jechuudha deemi ijaarsa barbaadi. Ati shamtee teetiifuu galii shamtee. Dullatti haadha raawu jechuudha. Kan akka keetii kanatti jechuudha. Kaarota arabaa fuudhee ofitti cabsee jechuudha. Bira ciisee halkan kurruufaa bule battaanii akka ciise. Jazbaa hulla. Yerannaa shirindaa duqeetaa hulla. Dulloon akka kana deemtee deemtan maal abbaa keessanii fuutu miidiyaa kana. Ahmad. Waan haadha raawu. Maal fuutu miidiyaa kana irraa shamtoonni akka kanaa. Ahmadu. Dulloota akkanaa kanatu bakka ol baatee maqaa dubartii balleessiti. Kottee duudha. Diqaadhaa. Dubbadhu mangisti dubbadhu. Ahmad. Yaa mangisti dubbadhu. Gaashimee mucaasii ala deemee si barreessaa san galchimee godhee keessan. Eenyuudhaanni? BMano Viking jedha gash. Eenyuudha maqaan isaa lakkoofsa 7 barreessi abbaan taati lakkoofsa 7 barreessi. Forfaayila maalirraa qaba? Isin dulloonni akkanaa kun sadaqaa barbaadadhaati heerumaati. Iddoo dhiirri gaariin argametti hafa. Iddoo dhiirri gaariin argametti ittiin bahina. Yoo ni deemee jedhetti kurrifadhaati asii dhiiseen deemu jedha. Ajjala deemtanii koomentii sagal hin tsaafina asin jazboota jazbaa hunda. Eenyu maqaan gurbichaa? Hundatu lakkoofsa sagal tsaafan beekuwan. Eenyu maqaan isaa? Kiyya maqaan isaa eenyunni? Kookeetti. Harka ol kaaseera biidha biirraa kaa qubee isaa biidha. Mul'atu asin naqabeera nalli. Footoo salaalee irraa qaba. Arabira wacatti noo jira afari dubbadda maayikirraa kan sagalee kee. Poolisii shamarranii haasofsiisme. Poolisii haasofsiisi. Arabira waccan jira taaftaafii kompiilingii godha. Okay, teko dapo. Araba negara jira teko dapo. So asa wajja ini sana mamme wali asa jin Been baga nagaan dhufte been mucaasiin jedhan kana baga nagaan dhufte. Haase abbee Wanyi maali waca biran jiru jettu waca akkamitti si biratti argamare daa'imman silaa biran jiru jetta. Ahmadu. Abboonni dhuftee galte kun maqaan kee maalidha? Been man of viizinii moo maal jedha? Inaasatu abbee kiyya inni dhufee galee kun. Stop. Hello. Asaara koo iddoon naam jatu dedee barreesseera.
Baara oli irra baara oli. Baga nagaa taatanii baga isaatti kana geettanii amma qaba jechuudha.